Ashama harka fuudhee jira. Gama Oro Entertainment ana illee haa tura. Ammasis gama reactionaatiin isin dhufeetii jira. Akkasumatti amma haala fuula kuma takkaa jira isinis ilaa hanga fuula kuma dhibba lama miliyoona takkaa hangasii ol sirraa hubnee isin jaa jaalattoota hawwattoota keenya. Hedduu takkallee asin goo keessaniif galata guddaa isiniif qabna. Hedduu takkallee nu galatooma isin jenna. Matara nu jirtanii akkasumatti obboleessi keenya Aanshaan Oro 01 bira jira isin jenna. Isan akkasumatti as dhiyaadhu isin jenna. Channel isaatti maal dhaqaadhaati share like subscribe hunda godhaadhaaf isin jenna. As dhiyaadhu tillee isaa wayya. Ashama harka fuunee maatiin hordoftoonni kabajamaa fi jaalatamtoonni Oro Entertainment baga nagaan dhuftanii baga nutillee nagaan isin jaa. Egaa reaction irra qabannee dhufne Samsung Zinabuudhaati reaction qabannee isin dhufne hanga dhumaatti nu faana turaadha nu hordofaa isin jenna. Usmee Adam Turaab kan jedhamus isa kana obboleessa keenya qaaliin nu cinaa jira. Kanaati Ashumaan tanee irratti daaduu jira. Yoo gama reactionaatti rakkoo takka yoo qabaanne gama koomatiidhaa jalatti nu hambistanii rakkoo teenya nu himuu dandeessan isin jenna. Hordoftoota keenya isin lambeenu nuti teenya isin beekaa isin jenna gawa. Shaapataan raawwadaan nuti akkasumatti shaapataa isin raawwana. Mee sirba sun walumaan itti ilaallee hojii deemnaa isin jaa. Sirba miidhagina inni qabuu fi hanqina inni qabu adda addaan baasnee waan itti himnuuf. Oh, as dhumnaan jisi as dhumnaan baakuma callaa. Nama waaqasaa firatee deema. Nama waaqasaa firatee deema. Osoo haaraan qaban. Gingilchaan waa'ee calaleeti hurraas gubbusee furfurdaadhaas gubbateen bisa akkasumas baaqaa fi callaasaa adda baasnaaf jechuudha. Tanaafis biyyaa baratu baadiyyaa dhalattee shooloo garaanaaf. Sidaan yaada keetii kun qalbii gaggeessa. Sidaan maaluu jetti nu dhiigaa wal keessa. Walii keenya jiddaa marabbaan shubbisu. Lafa keenya jibbaa jaalataa bubbisu. Yabooree. Inni waddeessu dura kilip gugizee dura seenuu namni tokko gugizee dura seenu. Waan fakka bareeduudhaan seenu qaba. Oduu qaraati oduu ashiitaa goggoyte keessa gizee oduu goggoyte keessa gizee akkana gabjeetu nu tasbeetu silaa yini tasbee maal sinaa gizee sun. Sijambar ammas makiinaan isaan irra taa'anii dhaalaan isarra ta'an makiinaan sun waa kan itti dulloomte taate waa isaanuma bitachuun dhaban gin waa ta makiinaa deemdaan dhuftee itti fakkaatan yoo fuudhanii geessan malee. Makiinaan fakka makiinaa tolchan geerashi jirti moo. Karaa keessaa godhu ga'e. Karaa keessaa maal godhu beeni gaa wallaahi. Mee achi deemnaaf mee keessa toluun boora keessa toluun dhabu. Ani eegalli sirba kanaa dhugaa. Eegalli sirba kanaa disi jiru. Silaa fakka bareeduudha as boo qaba silaa kaa. Jiraa miti chichiri bichee. Gurreelli miti ragaataa boreekoo gurgeessa duumessa yashoolee. Ramaf abidda tata sholeko garamaf nusin sinae. Sirbi waan sirba jaanii addunyaa irratti ol baasanii dhaamte dhugaa rabbii eeruu keessa deemanii qaraan bakka. Waa lamaatu jira. Waan lamaa jirtu yoo jaala wallis barbaadde iddoo bashannanaa iddoo naannoo ta'e keessa jirtu takka lafa ta'e keessa jirtu naannoo amma Oromiyaa keessa jirtu. Iddoo bashannanaa bareedduu jira magaalota Oromiyaa keessa bareedduu jira iddoolee keessa dheeyitee beeksisuu waan irraa deemu jirtuuf waan irraa walisi jirtu qaaf. Yoo qabsoo taates mootummaa siyaadheechuutti hin jiru magaalaa keessa dhaabbadhuuti kilipii dalaguu jirta. Fataayyee haa maali akka nama mootummaa dhiyeechuu jirutti oduu gizee oduu keessa dheeyitee sun kubbaa dhoyitee waan keessatti fakkeessi haa. Kaameera dheessu jirachuun dhabu. Egaa fakkeessu bareedaadha fakkeessu bareeda. Inni magaalaa dheeneef killee lukkuu magaalaa fuudhu dhabu. Aitu amma akkasumas haa ta'u dubbin akkasumas deemu jirtaa fi mee booda kaatee bakka kaan laalladhaan. Karaan sobaa hin deemsisaare. Dhaga nama ceesisaare. Karaan sobaa hin deemsisaare. Kan sokotii qabatee akka dhaabbachu jiru kun ooluu sana eeguu jiru mosee eeguu jira. Moosi miti yoo danee eeguu jira. Akka michiyyoo harkarraan kaayyenne eegaa jira. Michiyyoon isaan duuba waan jirtu
inni kun sirba kun kilibbiin bareeduudhaan sirbilleen ati haa ta'u nama toofii jira laakiin ammoo kilibbiin hambaan sun wajjin daawwata. Wanni bareeduun addunyaa sana keessatti namni firaa godhachu yeroo ammaa sana keessa kilibbiidha. Kilibbiin ta'e saayii kiyya kilibbiin ta'e kilibbii ta'e bareedu. Kan waraabuu wajjin wallootan taatu kan waraabe sun gatii wajjin taatu hin beekne daariktara jechuun kilibbii tana si tolche si dalage. ግን jechi dhugaa jechi bareedaadha. ግን kilibbiin fudhatama hin qabdu. Fudhatama hin qabdu kilibbiin. Laga nama ceesisaaree namootee jaalala keetiin namiitee toora jiru kiyya hiitee fanaaree jaalala daaree salmaaree. Lichiyoo bareedu sanallee atumaa fuukkise. Yoo wali isaanii miidiyoo sana qabate si beeka sumaatu haraalaafidha. Ibsu sumaatu akka qabatan godhe jechuudha jedhama. Miidiyoo bareedu sana sada fiddee ooluu keessa fiddee sanuu maali jira guddaa ooluu keessa geessu. Ajaa'iba! Hawaasuma qabate immoo. Mariifi marabbaan beera kootti dhalee duumessa sinsinniidhaan ammeenyi nu galee kan darbee barumsa laalborii baluu banna keenyan jireenya borii ittiin utubanna gaanii qalbiin adamsee yaada keeta. Dhalaan gaggettee akkasitti waa fuufotu sunoo akaafaa jirammoo maalidhaan suma bararsa waa gurguru jiru buqqisaan akka biyya teenya sarbuu buqqisuu yaaniin ta'uu fedhi gizee mishingaan biqilee ta'e sarbuu jira buqqaasin. San buqqisu san jammar ammaas koofiyaansa walaa iddoo takka dabbara koofiyaa gartee. Muudumaan istaayila uffata isaatu hin taane maaliif ni beektaa? Kan miskiinummaa akka dalaganii jira, kan tujjaarummaa akka dalaganii jira. Ati nama ati jechuun kun nama taaziyaa nama dhufeeti. Ati kun nama taaziyaa. Alma dhibba keessaa kilippisaa shan kannaa kidnii. Lamaaf cinaa kannaas. Jaatanii jiru cabsee si dhuunfachuun dharraa jaallatanii dhabuuni ayyaanoo fi dhabuudha ololaa wal dhabuuni gaafiin boquu cabuudha agaloo keessa na deema jirma baachaa gufadheeto adamoo kee tana deema si barbaacha. An jedaloo sirba kanaatii fi jecha sirba kanaatillee dhibba keessaa 50 kanneen bitiin jira. Laakiin kilibbii guutuma guutuutu kilibbii tunnaan taane maaliif namni lafa fi abbaa bareeffataa jiran. Hasiraa waraabe sunis rakkoo qaba isa deemita alfaddooti haaretti naraa diibi naraa waraabiyyeen samoonuu zinabu saayiba qiyyaanaafeeti obboleeyyaniiti akkini gootu dhagiiti araarfaddooti. Atummaa mee akka afaan beektu dhagiiti araarfaddooti viidiyoo tana araaree diibiyyeen kilibbii tana. Waliin jan qabanillee. Atillee meetti dhaamsadhu sibbii kun sirrattuu asuma dhaabbifannaaf. Obboleessa kiyya qoy gizaanii viidiyoo waraabu deemtu sun moo isaa wallottanii dheexammoo moo dhalaa sanii walii aartan moo kashabuutii qabu sanii walii aartan qoy. Addanaan baay'ee bira rakkoo tante sirbu jirtaa fi kilippii waraabu jirtaadhaa fi gartee taaziyaa dhuftee nama walitti walii araarsu jirtaa. Nadi beebara luqaa akka isa nama dhoosisa barsaniifu. Gootaa sirbi kun parsantii dhibba keessaa ana sadii uma see kannaa cinallee sitti deetiin jira. Sadii cinaan ta'e. Mee sadii uma kannaa fadhu lama cinaa kannaa fi sirba kan sinaan deetiin jira. Dittee jirta. Akka waan kan nuuf qabu. Bas gaa nuti sidinaan isinis wali jaalatan wali sirbi kun bareedaadhaa kilibbii isaa mataatee jirti minaan jetan achumaan koomantii yeroo nambisaadha. Reakshinii kan haaraa akkasii jennaa osoo aaran taane saayiba kiyya jawaadhuuti atillee akkasuma jawaadhu itti fuufiis hin jenna kan har'a caaluu siraa eegganne ganallee teenyee achumaan Gabrummaa viidiyoo fokkottuu kan dubbisee. ganallee viidiyoo fokkottuu rabbiin sindeleessin. Egaa siyaasaan qaba. Akka gootu arraam taammaa dabartuu ni dabartan deebitu gin amma boodaaf laan hawaasaatiitu si eeggata furmaataaf kilippii mi'eessitee egaa qimamatti goggootetti tolchitee akka addunyaa Oromiyaa keessa dhiisi. Addunyaan jechuun siraa dinqisiifattutti hojjechuu qabda malee arraba akka eeruu keessa waraabduu jirta arbisi musdaadhu. Illaa bara 2025 jirraati.
xiqqishitti yaadiga. Achumaan egaa Oro Entertainment faamiliin teenya subscribe like share nu godhaadha. Yoo yaada qabaatan illee komentii jedhan hambisuu nu dandeessanii. Nutillee akkasumatti nagaya isin bira dhaammannaa isin jenna. Ati yoo maal itti dhaammattame? Osoo namni faamilii keenya faamilii jaalalaa fi faamilii kabajaa egaa Oro Entertainment subscribe like gochuudhaan cinaa dhaabbadhaadhaa ol nu qabdanii ol nu fuudhaadhaan isin jaa. Usmee yaaduun turaa kana surprise subscribe like share godhuudhaan cinaa dhaabbadhaadhaan isin jaa galatoomaa.